السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبيمتوتا في دقتوتا كنافتو جرا جرتو سنين جتا الرا ماركة بتسين لفت سجوا كيس النولو الرا برانكي كبر سنين دفه يعني برانكي جس ما لجتون كيسن نولو أكاد سنين جرا كبيمتوتا في دقتوتا كيا يعني برانكي جا مجيو تكرت برانكي دلاغو فين ديما مجا تكوت كوبساتين دوران دتون واي إني جالتا إسيل ديمو ni jaalatti ture achi booda waan isaan irratti wal'isan hin beeku wal'isaniiti mucaan ta'ibaa jaalate hedduma kana sargillee beellamni qabamee ittiin jira erga guyyaan sargii ga'u guyyaan sadi afur hafeen booda mucaan dhukkubsatee akka malee dhukkubsatee mana yaalaa seenee mana yaalaa keessa gara torbee sadii achi bulkoosiitti hidhanii mana yaalaa keessa ture achirraa dhiyootana inni kaba'ee jechuudha mucayyoodhaan immoo maal jedhan asii fakkaate maal jetteetiniin dhayxeetiniin gaafachuu dhabdee inni si dhiiseetiniin ta'ibaa fuunaniin hinaafadhaaf jecha dhayxee gaafachuu dhabdeedhaan waan isin jettu immoo akkuma daldaltoota hamma dhumaatitti nama waliin turaa isiniin jedha qabxii godhee ni bilbilaa fi amma hamma dhumaatti na eegaa. بالبداية في جرا لايك شير سبسكرايب gochuun asumaan inda katina isin jedha channel rawaan ta'eef jabeessa akkasii amirratti bilbileetti hin jira kaasne hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا؟ نجا الحمد لله كم إذا؟ والله الحمد لله نجا كوتي كم تجيبتها؟ جرى يا كوتي والله نجا جرى الحمد لله بقى جرى تسجيل كم؟ نجا والله الحمد لله. جرون جريني دلقا ما رفقات. هذا مري بلان سامعني كان تقول بابتها. أيه. Iddoo kana dalaga irraa baate? Bayan jira saamana kan. Okay. Maa yookaan torbee 15 baata maaf baa'uu dhabde? Jala kan ulfaati. Insha Allah ka rabbiin si alaafisu ani kasiin jedhu maali kamaalin jechuun dhukkubee akka mana yaalaa ture quba qabdaami? Dhayitee gaafatteere? Maa? Maa ijoolleen buluun jechuun akkuma kan kee dalagaa qabdu marri isii yaatee ganama galgala guyyaa sadii deebi'anii ittiin ijoolleen gaggaafataa ta'in turte si biraayyuu jechuudha warrumaa waliin dalaginuu deebitee ijoolleen gaafataa turte ati maaltu dhayitee gaafachuu si dhorka? Dalaga moo maali jechuun sanatti fakkaanne beektaa dhugaa dubbanne namni beektaa atillee yoo jaalatte tiniin jettellee argitee oduu anis alaan dhagee jira akkatis jaalala isaa qabdu erga inni immoo argitee waa mucayyoo tana kadhatee nama ergateetiin erga mucayyoo tanatti argitee inni fuudhuudhaaf beellama guyyaa sargillee qabataniitiin hin jedhaniin booda argitee hin jijjiiramtee waan duraan immoo isiin isatti yeroo fuudhaaf yaadni isii hedduu jaalattee isin hin jirti isallee baay'ee waliin haasa'anii kanaaf inni immoo ishii dhiisetiin ta'ibaa jaalachuun isaa isii baay'ee aarsee akka malee aartee jirti ijoolleen warrumaa jechuun ati wajji nyaatteetiin hin du'e maannaan jedhan beektaa maaf dhayitee gaafachuu dhabde inneetiin yoo nu gaafannu osoo du'eeyyuu qabri isaatti irraa yoo hin dhaabbadhu jettee jedhan maali kana mara jechuun seeka ijoollee mata wajji nyaatteetiin hin du'e naan jedhe. Ani dalagaa mana tolfaatee maal akka daddarraan kan isaallee lafa kiyyaallee lafa jira ani maal akka dheerratti naaf maal namni du'a wal jaalata lakki ani dalagaa mana tolna tolfaatee hayya manaa godhuu didanii warri immoo tuyyuu kadhannaanii das adii ta'uu fi rasii deeggarsaa guyyaa kaan immoo dawwallaan narraa kaasuu didee
إنك جبين أما يكون Eenyu akkana siin إنك جبدا كجيب مالي كنا أما جراك سدتون أكمل يا كارتو آلة نينجرتو نبي كما دران تربة أم باتا يوكا وجنياتني وجلو يدني يرو مرا يرو بكونا باتو يوان سيبير بلو بكتو كجرتني أما مال تقلي نمني أرجتة أتس كوني كانك وانت ربي سيكو دلا فجرا إن اللي تربي أرجتة هرافي تنينجرة أرجتة جروان تف إسنجتني بس والجارتني أتجارت تفوني تقطو كلين جرو وربي جنت تاوان تف جرو أكلت تدوا والجارتون gaafachuun haa ta'u yuumee gaafachuu miti osoo inni du'eeyyuu qabri isaati irraa yuun dhaabadhu jechuun maaliif jechuun bakka kana mara gaheetiin waan argitee du'aan warra kana bira waggaa meeqa turtee yeroo barbaadetti sa'aatii ati barbaadanii baa gaafate jetteen warra kasin dhoorginellee anillee hin beeka amma jechuun kun dubbii tolfatuuf jecha waan hin fakkaanne osoo mana haarawaa kaseentu taate ta'uun ni mala jechuun ni fakkaatallee garuu kan amma waan hin fakkaanne warra kana bira waggaa sadii afur dalaydee jirta. Kuni amma sababa ati akkamitti du'aan nama jaalatti bara so'anallee taate akkasuma bara nama kamuyyuu haa ta'u namni tokko argitee waan fedhellee yoo taate hireen tiyya fiixa isaa garaagaraa ergani na kanan feene taate dirqama waan godhuun qabu jettee dhiisuu qabda malee hinaafarraa akka ka'e kaateetiin argitee isa gaafachuu dhabuun gaafachuun hafee immoo osoo du'eeyyuu du'e isaatirraa yuun dhaabbadhu maal walirraa qabnaa kana mara maaltu kana mara jechiis hinaafan kana mara maal yaa oduun namaa kamaali oduun namaa kamaali jechuun omati jettee omati haasoftee siniin jette anam beebalu jedhee sitti himuu barbaadde ati. An si gaafadhee mi'uun maalan jechuun wannummaan ati bawwa dhabdee baradhina laal dubbiin akkasinitti fakkaattu beeyta yookaan ni baata yeroo barbaaddetti torbaan keessatti maannu 15 keessatti guyyaa 2 baata yeroo barbaadde garuu amma wanni haarawa ta'eetiin bahee inni aga mana yaalaa seene torbee sadii nyaataa dadhabee namni hedduu dhiphachaa turre. Ani jechuun akka kiyyatti maati fakkaate kun amma hinaafa marraa ka'e malee haaduu jechuun dhugaa dubbachuudhaaf yoo taate ilmi namaa maaliif jechuun maaltu kana bara si geesse wanni kana bara si geesse hin jiru yoo jaalala qabaattu taate achi baatee itti ibsachuu akkamitti waan akkana daladeettee isa gaafachuu isalleen immoo rakkoon iddoo keessan akka jiru ani sanis dhagayeetiin jira ergamuu argitee walii kan galle taate wanni immoo ati isatti hinaaftee gaafachuun haa ta'uyyuu jecha akkanaa kana jechuun waan namarraan fakkaanne waan argitee fokkatu waan akkanaa namni dubbachuun namarraan eeggamu yoo argitee walii galtaniitiin hin jettan waliin argitee bultii ijaarrattanis kun jechuma keeti jechuun waan gaaffii keessa galuu miti in fakkaata bar dubbiin maanuu ni fakkaata bar jalqabaa akkasi wal jaallattan ni beeka eegarraa moo inni kanaafuu amma waan akkana ati jechuudha nam ilmi namaa kun waan fedhellee soo ta'e iddoo waliin jaalatu ati odoodu illee akkana jechuun kan qiyyaane akka kiyyatti yoo taate ofirratti fudhadheetiin ilaale anallee soo taate nama kamuuf jechuudha ati bakka garaan laaftu jecha akkanaa jedhamuu hin qabu akkamitti garaa jabaatan akkanatti du'aan nama jaalatta.
kanaaf amma jechuun ati akka ati dhara qabdullee argitee garaa keessatti waan ati baatee sharrii ati deemtun argeetiin jira garuu waan akkanaa ani sirraan eeyne ilmi namaa waan akkanaa walirratti hin dalagu akkanallee waliin jedhu argitee wanni rakkoo kana fide innu argitee hamilee ofiita akkasi kanaaf amma kana in aarin jedhi biraan keessatti dalage wallahi hello prank namni akkana naan jedhe illee hin jiru la wallahi dhugaa miti namu maanaan hin jenne ani prank keessatti dalaguufin yaada kana jechuun ijoollee hiriyoota watantii wajji itti meeti waliin mari'anneetu maan akkana yoo isinitti bilbiltee irratti cufteetiin akka isinitti bilbiltu taate eejitii jechuun ati nuun jette jedhaanii gurubbii yoo finne isin jettellee akkasitti gurubbiillee finna akkas jedhaan jedheeni itti hime kanaaf biraan keessa irratti dalage malee wallahi waan ati jettellee miti namni dhukkubsachuullee immoo argite guyyaadha isallee rabbiin haa fayyisu ammoo gara manaatu galee jira akkasii isin jedha isaan illee rabbi waliin haa ga'u isillee immoo riskiin tantee lafa jirti waan taateef kanaaf ijoollee waan jarre waan naan jedhe hin jiru ani biraanki maapiin isin jedha dhiifama guddaa. Yalla. Dhiifama na godhi dhiifama guddaa wallahi jechuun nan balleesse. Maa jechuun garamaan dhiifama godhi kaa maali aara guddaa qabda. Dhiifama wallahi jechuun nan biraan kifaaf malee namni waan aan jedhe jiru namni walitti dhufuudha bulleen sun carraadha. Akkuma rabbi nama qoode waan ta'eef ayyee gaafadhu ayyee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kanaaf jirtu baga jiraatanii isinin janna bakka hin jirtan itti nageenya faahmanni rabbi isiniif haa baay'atu. Dhiifama godhee fi jira akkuma dhiifama sii godhe rabbi si haa godhu. Ayyee hedduu galatoomi. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf biraanka ajaa'ibaa irra dalageetiin hin jira. Akkasii isin jedha hordoftoota kiyya like share subscribe gochuun na jabeessan dhaamsa kiyya kanaaf hamma viidiyoo baay'ee walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.